Nuti ol guddattootadha. Dhaloota dhufuuf biqiltuu dhaabaa irra. Dhaabuu qofni galma miti. Biqiltuu dhaabne kunis magariisummaa dhaloota dhalchisna. Duudhaa fi safuun Oromoo ashaaraa magariisaa dhaabuu, kunuunsuu irraa fayyadamuu keessatti gahee guddaa qaba. Sirna gadaa keessatti Oromoon muka ola deemamu hin muru. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoo biratti ashaaraa magariisaan bu'aa guddaa qaba jechuudha. Inisheetiiviin ashaaraa magariisaa galma gahiinsa badhaadhina hunda galeessaatiif bu'uura guddaa ta'uu isaa beekee paartiin keenya hojii hunda galeessa irratti hojjechaa jira. Biyya keenya keessatti baroottan darbeef hedduu hojjetamee jira. Ergi biqiltuun kun dhaabbate immoo bu'aalee hedduudha kan argamanii jiran. Fakkeenyaaf kana dura bakkeewwan baay'ee gogiinsa qaban deebi'anii rooba argachaa jiru. Bakkeewwan kana dura biyyeen akka malee dhiqamni biyyee hafee bineensoti bosonaa kana dura keessaa godaananii turan iddoo iddootti deebi'aniiti kan jiran jechuudha. Namni gurmaa'ee ta'ee fakkeenyaaf warri kanniisaa horsiisoo jiraate, warri horii gabbisoo jiraate, warri fuduraa irratti gurmaa'ee yoo jiraate kana hunda qabatee ta'ee diinagdee keessattis bu'aa guddaa qaba. Hojii dhabdummaan immoo hir'isuu keessattis gahee guddaa qaba. Biqiltuun bara baraan inisheetiivii ashaaraa magariisaa giddu galeessa godhannee dhaabaa jirru kuni irra guddaasaa dhimmoota gurguddaa sadii of keessaa qaba. Tokko jijjiirama qilleensaa biyyattii keessatti karaa gaarii ta'een dandamachuudhaaf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Paartiin keenya kanarratti amantaa guddaadha kan qabu. Gama biraan immoo biqiltuun dhaabnu kuni rooba harkisuu qofaaf miti jechuudha. Biqiltuuwwan dhaabnu keessaa inni guddaan keessattuu guyyaa har'aa kan biiroon kominikeeshinii dhaabaa jirru biqiltuu nyaataaf oolan kan akka avukaadoo, kan akka burtukaanaa, kan akka zayituunaa kanneen kanaadha kan dhaabaa jirru jechuudha. Kanaafi mootoon egeree hadhaabnu jennu egeree keenya magariisaa dhaalchisnu, badhaadhinaa dhaalchisnu kan jedhu qaba jechuudha paartiin badhaadhinaa. Kanaaf waggaa waggaatti wanti nuyi hojjennu kuni bu'uurri isaa egereen keenya dinagdee gahaa, dinagdee biyya kana utubuu danda'u, akka dhaaluu danda'u gochuudhaaf xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiru waan ta'eef paartiin badhaadhinaa mootoo kanaaf quuqama guddaa qaba jechuudha. Ofuma keenya harkaan mancaasnee har'a immoo deebisnee to'i kunuunsuun dirqama waan ta'eef hojjettoonni biiroo kominikeeshinii Oromiyaa hojii idilee isaatiin alatti dadammaqina uumuu, kakaasuu, waa'ee ashaaraa magariisaa hubachiisuun cinaatti irratti hirmaatanii ofii immoo qaaman irratti argamanii ofii isaaniitii bara baraan mana barnootaa keessatti bakka adda addaatitti dhaabuudhaan hirmaachaa jiru. Kun immoo bu'aa gurguddaa buusaa jira. Mindaa isaaniitirraa birrii walitti buufachuudhaan biqiltuu dhaabuudhaan, boolla qotuudhaan, dhaabuudhaan akkuma argitan kana gahee guddaa baachaa jiru. Tarsiimoo mootummaan keenya baasee wajjin wal qabates akka biiroo kominikeeshiniitti nutis biqiltuu dhaabuudhaan dhaloota dhaalchisuuf tarsiimoo jedhu keessatti hirmaachuudhaaf dhufne. Bara darbees biiroon kominikeeshinii Oromiyaa faana biqiltoota dhaabaati kan ture dallaa kana keessatti. Kan bara darbee maal fakkaata kan jedhu already mul'achaa kan jirudha. Baay'ee isaanii tokkicha osoo keessaa badin bona nuti humna qabnuun waardiyoota keenyas fayyadamnee ofii keenyaafis barattootanis bishaan obaasatti kan turre. Inni immoo maal fakkaata kan jedhu ammuma mul'atu akkuma argitan kana wannoo saayii tokkichuyyuu keessaa kan goge hin jiru. Biqiltuu dhaabuun jireenya dhaabuu jechuudha. Biqiltuu dhaabuun lubbuu dhaabuu ta'uu isaatti paartiin keenya paartiin badhaadhinaa itti amana jechuudha. Nuti ol guddattootadha. Dhaloota dhufuuf biqiltuu dhaabaa irra. Galmi keenya badhaadhina akka biyyaattis akka maatiittis mirkaneessuudha kan jennu inni guddaan mootoo ashaaraa magariisaa kunuunsa qabeenya uumamaa giddugaleessa godhate kana milkeessuudhaaf tumsa akka biyyaaf naannoo keenyaatti geggeeffamaa jiru kana cimsinee itti fufaa jirra jechuudha. Haga ammaatitti tani mul'isu daataan harki 85 ol qabataa akka jiru, misoomaa akka jiru, lataa akka jirudha. Haa ta'uuti garuu kana caalaa cimnee to'ii wanna dhaabne kunuunsuudhaan, hordoffii godhuudhaan yoo hin taane galmisaa dhaabuu qofa miti. Hoggaa dhaabnullee maal akka dhaabnu bu'aadhaaf han oolu, gaaddisaaf han oolu, nyaataaf han oolu filannee to'ii
dhaabuu qabna malee dhaabuu qofti galmaa miti jechuudha. Biqiltuun lubbuudha. Lubbuun kunuunsa gaafata jechuudha. Kunuunsuun sitti jira, eeguus sitti jira. Yeroo adda addaatti sa'aatii inni itti bishaan barbaadutti bishaan obaasuu si gaafata. Yeroo itti roobni jiru immoo keessa sirriitti kunuunsitee akka inni galma yaadameef qaqqabu gochuutu nurra jira waan ta'eef paartiin keenya Oromiyaa guutuu keessatti gaafa biqiltuu dhaabu kunuunsa isaafis xiyyeeffannaa guddaa kennuu qabaa jedhee amana waan ta'eef. Hundi namaa biqiltuu dhaabanii biraa deebuu duwwaa osoo hin taane biqiltuu kana kunuunsuu danda'uu qabanii. Gaafa kana jijjiirama qilleensaa irratti akkasumas immoo wabii nyaataas mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef kanaaf hawaasni biqiltuu kana kunuunsuu danda'uu qaba. Dhaabuun waan tokko ta'e kunuunsuun bona deebi'anii bishaan obaasuun kun murteessaadha barbaachisaadhas. Dhaabuu qofni galma miti. Dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsaa jirra waan ta'eef biqiltuu dhaabuun egeree keenyaaf gahee guddaa qaba.